Ejensiin kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa gamaagama raawwii hojii bara 2016 gaggeessuun karoora hojii bara 2017 irratti caasaalee isaa waliin mari'ate. Sagantaa gamaagama raawwii hojii fi marii karooraa bara haaraa ejensii kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa irratti bakka bu'aa Daayirektara olaanaa ejensii kaafamtoota misoomaa Oromiyaa obbo Tafarraa Geetaachoo, hojii gaggeessituu ejensii kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa aadde Qiddist Abbabaa caasaalee ejensichaa magaalota damee bahaa Oromiyaa garaarraa dhufanii fi keessummoonni biroo argamaniiru. Hojii gaggeessituun kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa aadde Qiddist Abbabaa yaada kaasaniin ejensiin kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa kaafamtoonni misoomaa misooma gaggeeffamu keessatti fayyadamoo akka ta'an jireenya hawaas dinagdee bu'aa qabeessa amansiisaa fi tufufiinsa qabu irratti akka hirmaatan kaayyeeffatee hojjetaa jira jedhan. Ejensiin kaafamtoota misoomaa kun kaayyoon dhaabbateef kaafamaa misoomaa sababa misoomaatiin ka'uu kana deeggarsa hawaasummaaf dinagdee taasisuudha. Kana gaafa godhu abbummaadhaan abbaan hawaasa kana hooggansa yookaan bulchiinsa magaalaa, bulchiinsa aanaa, godinaaleedha jechuudha. Ejensichi karoora xiiqii qabatee hojjechaa jiruun mirga hawaasaa kabachiisuu komii kaafamaa misoomaa furaa jira kan jedhan aadde Qiddist, qaamni sagantaa gamaagama kana irratti argamee hubannoo argatee cimina waliin ilaalle jabeessaa hanqina irratti of ilaalaa deemuun marii taasifamee hojiitti yoo hiikee bu'aa gaarii amma argametti fufsiisuu dandeenyaan dhaamsa dabarsan. Caasaan keenya qooda fudhataan fookaal parsaniin sadarkaadhaan jiru kun karoora bara 2017 bara darbee caalaa jechuudha. Karoora xiqqii dachaan kan dabale karoorfannee jirra. Karoora kana kiyya jedhee fudhatee sirriitti hubatee lafarra akka oolchuu danda'u marii gaggeessaa jirra jechuudha qaama dhimma ilaalu wajjiniin. Saganticha irratti argamuun gabaasa ejensii kaafamtoota misoomaa damee bahaa kan dhiyeessan itti gaafatamaan garee bulchiinsa ragaa fi kabachiisa mirga kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa obbo Girmaa Shifarraa ciminaa fi hanqinoota ejensichaan mul'atan kaasaniiru. Kanaanis sochii hojii ejensiin kaafamtoota misooma damee bahaa Oromiyaa bara 2016 keessa taasiseen hojiiwwan ijoo ta'an ragaa kaafamtoota misoomaa qindeessuu, deeggarsa kaafamtoota misoomaa daldala ekstenshinii qonnaa, investimentii fi intarpiraayizii irratti agarsiisa ciminaan kan ka'an ta'uu eeran. Kaafamaan misoomaa godinaalee fi magaalotaa fi aanaalee naannoo baha Oromiyaa keessa jiran hundisaatu qabiyyee isaanii yoo gadi lakkisan amananii gadhiisu, hubannaa gahaatu isaanii kennama, miidhamni xiinsammuu isaaniitirra gahuu akka hin dandeenyetti hawaasni kun ka'a. Hawaasni kun erga ka'een boodatti beenyaa isaanii sana fudhatanii immoo hojiiwwan dinagdee garaagaraa keessa hojii daldalaa ta'uu danda'a, hojii qonnaa ta'uu danda'a, hojiiwwan manufacturingii, hojiiwwan industirii kana biras darbanii immoo kaafama misoomaa keenya baay'een gara investimentiitti kan ce'antu jira. Kaafamtoota misoomaaf beenyaan yeroo barbaadametti kaffalamuu dhabuun hubannoon kaafamtoota misoomaa wal fakkaataan jiraachuu dhabuu fi kaafamtoota misoomaa deebisanii ijaaruu irratti qaamoleen raawwatan hojii dabalataan hojjechaa jiraachuun hanqinaaleen kan kaasanidha. Saganticha irratti kan argaman bakka bu'aan ejensii kaafamtoota misoomaa Oromiyaa obbo Tafarraa Geetaachoo sagantaan kun waan sadi kaayyoo godhatee kan gaggeeffame ta'uu ibsan. Sagantaa ejensii damee bahaatti fookaal parsanoonni yookiin bakka bu'oonni godinaa fi bakka bu'oonni magaalotaa kan hojii keenya deeggaran qooda fudhattoota warra ta'an waltajjii kanarratti hirmaatanii jiru. Egaa waan sadii ilaalaa turre jirra. Ammas kanaan booda kan itti fufu ta'e tokko raawwiin karoora bara 2016 maal ture kan jedhu. Lammaffaa karoorri 2017 irratti mariin gaggeeffama. Sadaffaa immoo sagantaan beekamtii ni kennamadha. Milkaa'ina hojii bara 2016f gaheen qaama hundaa jiraachuu kan ibsan obbo Tarrafaan gamaagama raawwii hojii bara 2016 ejensiin kaafamtoota misoomaa Oromiyaa gaggeesseen ejensiin kaafamtoota misoomaa damee bahaa Oromiyaa sadarkaa naannootti badhaafamaa ta'uu himan. Dameen kun damee shananii fi waajjira kaafamtoota misoomaa magaalaa Shaggar keessa ulaagaalee kiriir ta'ee kaa'ameen dorgommii taasifamee dameen kun tokkoffaa ba'ee bara kana milkaa'ina gaarii argamee jira jechuudha, argatee jira. Akka waliigalaatti hojii guddaanis hojiin ija qabus hojiin kaafamtoota misoomaa hojjetamee kan muuxannoon illee dabarfame jechuudha.
Muuxannoollee qaamolee birootiif qaamolee federaalaa naannolee birootiif illee kan agarsiifame hojii damee kana keessatti hojjetame jechuudha. Sagantaan gamaa kunis bu'aa boonsaa argame kan itti fufsiisuudha kan jedhan obbo Tarrafaan kallattii hojii gara fuulduraa kaa'aniin hojiileen eejansichaan raawwataman gurmaa'insa ragaa kaafamtoota misoomaa haqa qabeessummaa beenyaa kaafamtoota misoomaa fi mirga kaafamtoota misoomaa tiksuuf caalmaatti hojjetamu akka qabu dubbatan. Qaamoleen godinaa fi magaalota irraa dhufuun gamaagamichaatti qooda fudhatan yaada raadiyoo EBS'if qoodaniin hubannoo kennamaa dhufeen jijjiiramni guddaan kan dhufee fi haga danda'amaa ta'een hawaasnis dhimma kana hubatee misoomarraa yeroo ka'u itti amanee hubannoo argatee misoomni sunis na fayyadama beenyaan irraa kafalamu kunis anis irraa fayyadamaadha jechuudhaan waan irraa argate san keessumattuu akkaataa eejensii kaafamtoota misoomatiin waan irraa argate san callisee balleessuu odoo hin ta'in karaa gurmaa'een hojiirra oolchuudhaan maasiisaatis ofiis biyyas fayyadamaa kan jiruu fi sochiin yeroo ammaa godhamaa jiru kun baay'ee jijjiirama guddaa kan agarsiise ta'uusaa xiinxalaa fi hubannoo yeroo adda addaa gaggeessaa turreen kana irraa hubachuu dandeenya jirra. Ammoo kaatota misoomaa sana keessaa namoota kaapitaala qabanis adda baafnee gara investimentiitti propoozaala isaanii qindeessanii waajjira investimentii waliin taanee gara investimentiitti akka ce'aniif hojiileen babal'aa fi gurguddaan isaa akka bulchiinsa magaalaatti kan hojjetame ta'uu isaati.